Guyyaan har'aa uummata musliimaa addunyaa hundaaf seenaa islaamaa keessatti guyyaa gurraacha gaddaa fi dukkanaan haguugameedha. Falasxiinota West Baankii keessa jiran namoota 10,000 irratti murtiin ajjeechaa murteeffamee jira. Shahiidummaa isaaniif haa kennu. Dhaabbileen akka Amnesty International fi dhaabbanni mirga namummaa osoo musliima ta'uu baatanii har'a ibsamee qabaasanii ajjeechaa kana balaaleeffatan turan. Hidhamtoonni kan Falasxiinotaa mana hidhaa Israa'el keessatti bakka dhiphaa fi namoota hedduudhaan guutame keessa jiraachaa turan nyaata osoo hin arganne yeroo dheeraadhaaf kan jiraachaa jiran dhukkubsatanii hospitaala nama isaan geessu dhabuudhaan warri gariin gara fuula Rabbii deeman. Hidhaa murtii malee kanneen waggoota hedduu hidhaman dargaggummaa hidhaa seenanii achumatti umrii isaanii warra fixaniis hedduudha. Namoonni hedduun yeroo ammaan tana himannaa takkaan malatti hidhamanii mana murtiitti murtee sirrii osoo hin argatin namoonni 100,000 lakkaa'aman achi keessa jiran. Osoo cunqurfamtoonni kunniin musliima ta'uu baatan mirga namummaatu cabe jechuun addunyaan hundi gurra lamaan qabattee iyyitiin maatii irraa addaan cituudhaan maatiin isaanii isaan laaluu dhorgamanii ijoolleen isaanii yookaan maatiin isaanii abdii isaaniirraa kutatanii qalbiin isaanii miidhamee jiraachaa jiran dhaabbileen akka Amnesty International fi Human Rights Watch mirga namummaa maqaaf baafatee deemus musliimoonni isaaniif nama akka hin taane gaafa namooti 10,000 duuteetti murteeffamtu hin dubbatan. Dhiibbaa sammuu saayikooloojikaal impaaktiidhaaf akkasumas sodaa yookiin dhiphinaaf kanneen yaaddoo guddaa keessa galuudhaan hidhamtoonni hedduun isaanii rakkoo sammuutiif saaxilamanii qalbii kan dhaban baay'eedha. Yeroo dheeraa hidhamuudhaan baay'ee kan miidhamanis ni jiru. Israa'el ijoollee umriin isaanii 18 gad ta'an kan seerri idil addunyaa hidhuu dhorguun bakka tokkotti hidhaa jumlaa hidhuudhaan kan rakkisaa jirtu ta'us addunyaan kanarrattis homaa hin dubbatu. Silaa musliima ta'uu baatanii kun qoftiin addunyaa irratti mormii guddaa kaasa ture. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi gamtaan Awurooppaa warri seera idil addunyaa eegna jedhu gaafa musliima irratti seerri kun bahum mirgi musliimaa fi mirgi nama biraa wal qixa ta'uu dhabuu isaanii kan mul'isan kunoo xisximbisiin jedhan. Iyyeen haqaa fi wal qixxummaa ilmaan namaa eegna jechuudhaan golga mirga namaa jalatti musliimoota duguugaan sanyii irratti raawwatamu argaati callisan. Mirga lubbuun jiraachuu jechuun isaanii kan yeroo hunda lallabaa oolan lubbuun islaamaa isaan biratti rakkisa waan taateef lubbuu islaamaa osoo hin taane lubbuma isaaniitiif mirga sana baasan. Iyyeen musliimoota guyyaa har'aan tanaam duuteetti murteeffamteem shahiidummaa Rabbii isaaniif haa kennu.